كسين تلا مرات ما تسجل ما بريقول ده أدلل سنا جايبا في برم سكمو سنبت هذا منا هيو في أبا منا جلتا سنا نبقى سنا جايبات واحد دور ربرت تنسي فيدا وانت بسني كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجلتو نجيني بدادا المان ورمو دل الدنيا رتركمتن نجيني خبجا في جلالة بكجلت نتسن هارك بويتشا أدلل فيديو أجايبا برنوتا قدائر أبو في واير ربرت تنجده سني في درب حاجة أمرتي نفانا بوا كيساتو وروني بلتي قبن أمس بلتي جارة شوف ديمتن جارس أكمت قبني في أكمت كورتين لي رابرت نفكات سينا نردا الدون ما فيدا أكاسما وروني ديرالي اسم فيدا وانتف الروا برتو لغي فتا سنين جدا غرا سينا كنا دبر سينا نسكنا نمجتو قطو هذا منا قبا هذا منا إساتنا هندرار مالي بينا إني سوسي قبا isini akka inni suusi kan horatu barbaanne dhiisi jettee gorsaanii ture akka inni araada irraa bilis ta'ee jireenya hawaasummaa nama wajji jiraatu gorsaanii ture akkuma beekamu gaa hedduun dhiirota dubartiin akkamitti dhiira gorsiti yaadeedhaan qaba waan ta'eef irraa fudhachuu didan yeroo baay'ee himtee dadhabde namatti simtee dadhabde waan gootu dhabde ayyee garuu ammoo inni isii hedduu jaalataan isin addabaun fed isin ammu kanan beekti jechuudha amma carraa kana fayyadamee namicha kana akka inni suusi kana dhiisu gochuu qabaa jette ayyee akkam godhee dhiisa akkam godhee jennaan akkana gochuu qaba jettee mataa ofiitiin maradhe maallaqa kana akka inni naa kennu hin gaafadhe maallaqa inni sigaaraan dhugu kana yeroo sigaara bitatu akka inni naa kennu ada sigaara tokko bitatuun waan sigaara tokko bitatu akka naa kennu gaafadhaa jette namichi suusi sigaara qaba hayyee jettee eega ofimtee booda dhattee gaafate badabbo aniifa takka waliin jiraannu feeta jireenya xiyyaafan kee kun si ta'eera naa ta'eera naan adda bahuun barbaaddaaree lakkeen barbaadu kanaafuu yoo anaan adda bahuun barbaanne suusii kan keellee dhabuun barbaanne birri sigaaraan dhugdu kana yeroo sigaara dhugdu hunda naa kennuu qabdaa jetteen naa kennuu qabdaa jetteettiin ajaa'iba kanan dhibaaree kun qallaali kanaaf na aartaa jedheen sigara qarshi kudhanii bitama qarshi kudhanii yeroo sigara bitatu kennaa dheen hayyee jedheen wal dhagaa eeganini qarshi sigaraan bitatu kenneefi isii kudhan bitee sigaratti ofii bitatee dhufe yoo inni sigara kana qabsiise isiinis birrii marte birri akka sigaraatti marte ibitti qabsiiste yoo inni achi ol tuutee isiinis afaanii qabatte ol tuute ajaa'iba bari isinis birree afaanii qabatteeti akkuma sigaaraa fixuuxxee jechuun birriin hin gubate achi booda intala maraatte maaltu badee jetteen birrii gubuu jirtaa dheen hayyee an birrii gubuu jiraami jetteen eeyyatti birrii gubuu jirtaa dheen ati birriis gubdee ufis gubuu jirtaa jetteen sigaara kana birriin bitteemi jetteen sigaara kana yeroo dhugdu gubuu jirtaami jetteen eeyyee gubuu jira dheen atamma an birri yeroo gubu kana keessatti birri qofa gubuu jira jetteen atammoo birris gubdee ufis gubuu jirta jireenya hakkee guutuu jetteen namichi yoo yaadu birri innis gubattee innis gubataata intalti birri qofa gubaata kana booda adaallama dhabee ka jedhu sigaaraa dhiiseeti achi booda jireenya hawaasummaa nagaan jiraachuu danda'a karaaf qallaaliidhaan barnoota kennitee hojjechuu amma isiin sigaaraa dhiis jettee namatti himattee dhiisuu didee gorsitee dadhabdee itti himtee seertee dadhabnaani eegasanii akka inni uf miidhaaruuf maallaqallee miidhaaruuf agarsiisuudhaaf inni sigaaraa qabsiifatee dhuguu jammaraa isiin birri qabsiifattee kaate yoo inni ol saabu ol saabu birriin hin gubatte namichi kan argee siin tala maraatte maaltu si gal maa birrii gubdadheen jaa'iba ati jetteen birri maal taatee nan garas nyaattee gubachuu jirte kan birriin gara nan baan safuun sodaattu ati dheen eega ani maallaqa of gubee ati gubdeette barnoota guddaa kennite namichi sigaara dhiise achi takkaallee jette tahayyoo ajaa'ibaa wati namichaan isin nama ibaadaa qaba namichaan isi ammoo nama salaata hin gorsu salaati jetteetti ay intalli dhiira daawaatti hin gootu eetuma mataa irraa qabate ittimtee dadhabde namni kun salaatu jettee abbatti hin didde obboleessa isaa hin gorsite hin dadhabde asii achi ooftee dadhabde jennaani guyyaa kan maal godhe namichi kun
dhiisuu qaba itti karratu. Akkam godhee dhoo dhattee sheekaan mari'ata. Sheeka wayitiin maratteeti namichi kiyya kana salaata jedhee jetteen. Ani ammoo akka inni salaatuuf fedhaa jetteen. Salaatillee jedhee itti bee gorsee dadhabee jetteen. Amma waliin rakkadheetiin jedhette. Akka inni salaatu hedduu barbaada waan ta'eef akka inni salaatu akka naa gootu fedhaa jetteen. Dubartiin tun dhattee sheekaan. Akkam godhee ka abbaan dadhabee ollaan dadhabee akkam godheetiin akka aniin inni salaatu asii kaasuu danda'an jedheen. Itti maa jetteen. Atiini jinni baastaa mi'etteen. Sheekaa mi'etteen. Angaleetiin akka nama jinniin naggalteetti iyyaa. Yoo ani iyyee dhufee namni na qara'uuf dhufa. Yeroo na qara'uuf dhufan achi geessan malee hin ba'u jedha. Jinnii fakkaadheeti yoo sin na geessan waa an jedhus na jalaa dhagahii jetteen. Hayyii jedhan. Wal dhagaanii biraa deemte. Amma intalli galgala gize irratti maal taateen dhukkubaa jedhe. Yoo inni galee mana seenee maal taate jedhee xiqqoo jedhe kaani isaata keessatti iyyansa jalqabe. Hin iyyite. Uffite. Eebana jaartiin mandarraa taate jedheetti muddame namichi. Ollaan ba'ee nama sheekanaan nu waamanitti qara'an. Lakkiyaan bakka san nageessan malee hin ba'u jedhe. Achi lamuu kana haadha manaati miree gana nyaatti. Ollaa miree duran qabdu rifatee namni fuudhanii ittiin fiigan. Fiiganiiti itti geessan. Yoo itti geessan kaani itti qare. Itti qara'ee yenna baasaa jedheen. Hin ba'u jetteen. Itti deebi'ee qare. Baasaa amma jedheen. Gubadheen isiin baay'inaan garuu sharqii tokko malee hin ba'u jetteen. Yoo isii keessaa ba'e abbaa manaa kana gala jetteen. Akkam. Jaartii keessaa baate jaarsa galuu deemti. Hin taaree kun uummanni jiruun isaati. Hin ta'u jedhee isheen itti qaree deemte. Ammallee ani baay'eetiin baya yoo as keessaa ba'e namichi kana gala. Maaf hin salaatu subiin ciisa galgalan salaatu guyyaa hin salaatu ibaadaa irraa qoodan qabu waan ta'eef bakki nuu mijatu bakka sanii isa gallatteen. Abboo salaatu ati dhee gaafatee inni isa laachisa deemanii abboo salaatu kennaan ayyee lakki gisee tokko tokko salaata dheen gisee tokko tokko malee hin salaata dheen. Haga inni salaata dhiisutti salaata ittiin tudhu guyyaa inni salaata dhiise isa galladheen. Isheen illee maal jedheen yoo inni salaata dhiise itti gal jedheen garuu akkanaa hin tudhin jedheen. Namichi rifate yoo salaata dhiise jinni itti galuu deema. Furmaanni inni qaboo salaata dhachuu. Achiin galanii namichi gaafa sirraa dhiqatee salaata jalqabe. Salaata itti fufu. Masjiida dhaquu jalqabe. Subii ka'ee masjiida salaatuu jalqabe. Osoo masjiidni hin banamne dhaqee banuu jalqabe. Nama ibaadaa ta'e. Deemeeti ibaadaa itti tolche. Ibaadaa itti bareede. Ibaadaa itti jabaate. Qanii kan gabricha rabbi ta'eyyuu. Achi yaa sheeka kiyya hojiin guyyaa duraa hojjenne sunuma naa taate jettee dhuftee. Maaltu ta'e gurbaan kuni ka'anii warra isaa himeef geesse dadhabe. Ka'ammallee achi geesse namatti madhee dadhabe. Guyyaa jinnii si galti jedhanii irraa salaata dhiisuu dide kunoo masgiida galeera gabricha rabbi ta'e. Ajaa'iba. Isheen illee ajaa'ibee maashaallah. Amma maaf isinii fide beektaa? Dubartiin mala qabdi. Mala hin qabdi. Mala ammoo itti fayyadamu jireenya keessatti itti fayyadamuu danda'u. Jaarsa keessan yeroo horatan akkamitti malaan gara wanni deebisee gara ofiitti deebisee akka inni daandii sirriirra jiraatu taasisuudhaaf itti fayyadamuu qabda. Mala sharriitti itti fayyadamina. Garuu ammoo sirriirratti kallattii kanaan nama jalatti qajeelchuun waan gaarii. Isinis warroonni jaarsi keessan isin dhibee ibaadaa yookaan ammoo akkasuma suusii qabaa yookaan ammoo kallattii garaagaraatiin isin dhibee dakkaamaa goonni isa fayyadamuu qabda. Dakkaamaa goonni isaa yoo isin jedhu bakka inni irraa sodaatu bakka inni dhabuun feene waan inni dhabuun feeneen fayyadamtanii nama kana sirreessuu danda'u. Amma fakkeenyaaf intalli jalqaba maal fayyadama? Jaalala inni siif qabuun beekti inni isin addaan bahuun fedhu waan ta'eef waan beektuuf maal goota? Ati yoo birri tanaan kennin angas dhiisaa jetteen. Lakki asii wal dhabuurra birri si kennu jedheen.
birri kennaa sigaara gooti qabsiisa inni dhunnaa waliin birriin gubatu jirtar ku jira namichi zaayir na birri maa gubdan taloo inna ati birri gubatte argite atis gubattee birri sigaaraan bitte kun walumaan gubattee jetteen adaanatu badii qabaa jedhetti argee sirraati tuummaa fayyadamte namichi jinni sodaachuu isaa waan agartee jecha kallattii jinni kana fayyadamteeti namicha kana sirreeffatte jechuudha atillee akkasi fayyadamtee sirreessu qabdu akkasitti maal fayyadamtee sirreessu qabdu ka ammaa ammoo gaa namni ammaa kun wanta isiidhaa mas keessatti asirra dhageettee jaarsi sigaara dhugu anis yoo inni birri qabsiisee xuute anis birri qabsiisee xuuxa jettee ilkee sirraata namichi namni ammaa kun mata jabeessa beektaa mata jabeessa dhahee ilkee sirraa baata yoo ilkeen ta'e cabde viidiyoo san laalee akkana ta'e jettee akkana kuman hanqasinyitu jiru mala kana fakkeenyaaf mala kana si agartee mala bira dakkaama goonni isaa si beeka si waliin jedhachuu jira namichi kun maal jaalata yoo maal dhabe yookaan ammoo waan kanaan sirraa yeen jedhe sirratuu danda'eedhu as keessa baastee itti fayyadamtee sirreessuu qabdu malee akkuma si jettu karatti dhattee birri qabsiista taanaani namichi ilkee sirraa caasnaan keessa kanaaf akkasii seenaan guyyaa dhallee natti turte akkasumallee na bohaarsite jennaan isinis fayyaddi isinis bohaarsite jedhee isin fide kanaaf isin fayyada hanga xumuratti yoo dhageeffattanii jiraatu akkasuma seenaalee akkana seenaalee nama barsiisan nama bohaarsan nama bashannansiisan hedduu isin fidedha garuu isinoo mana kana subscribe godha viidiyoo kana like godha nama itti irratti share godhaati akkasuma yaada keessan karaa comment fichuun dagatinaati nu jabeessa afaan kanaan hin guddattu osoo hin jedhan jinnee afaan kana hojjetu afaan kenna waan ta'eef afaan kenna ittiin guddachuu illee dhabnu ittiin nama guddisuu yaada qabna waan ta'eef kanaaf agar dandeettanitti copy link share gootaniiti akkasumas nama beeytanitti itti affeertanii subscribe goositanii mana kanas guddisuu qabdanii manni kun mana keessanii Hamzaa Miidiyaa filannoo keessan haa ta'u mana waan barbaadan irraa argatta waan ta'eef haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa naa turaa sin jedha assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh